Jirtu uummata biyyaa oduulee gurguddoo guyyaaraan tanaa dhaga'uu qabdan jeetaniin filee isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Guutuu viidiyoo kanaa daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessaniis itti barreessaa. Durarratti guyyaan kaleedhaa Russia's Pearl Harbor jedhamee kan beekamu yoo ta'u, guyyaa kalee keessatti Ukraine Russia odoo isiin firraa quban qabne eerpoortii xayyaara lolaa dha'uudhaan xayyaara 40 ol dirooniin barbadeessinee jirraa jettee oduulee addunyaa irratti gabaasaa jiran. Oduuleen tuni viidiyoo dirooniin waraabame xayyaarota gurguddaa Raashaadhaa kan baamar jedhamanii kan beekaman dha'uudhaan achitti bakka jiranitti laamsheessuu isaanii viidiyooleen adda addaa ni garsiisa. Guyyaa kaleedhaatii fi har'a jidduutti oduun tuni oduu guddoo taatee miidiyaalee gurguddaa addunyaa irra olii gad yoo deemtu akka gartee warra Westitti immoo oduu Russia's Pearl Harbor jedhaniiti maqaatti baasanii yaamaa jiran. Pearl Harboriin akkuma beektanitti gaafa gartee Jaapaan biyya Ameerikaadhaa Hawaayii dhoowwite san jechuudha. Akkasuma sanitti Ameerikaan lola kanatti gartee gama kaan achi deebitee Jaapaan irra niwukileera darbitee jirti. Akkasuma sanitti oduulee adda addaa tana yeroo oofaa jiran kana Raashaanoo deebi'ee hogguu Ukraine dhoowuudhaaf deemtu niwukileera itti fayyadamtii takkaa immoo itti fayyadamtuuf keessumoo akkamii yaadni jiru oduulee adda addaa keessa olii gad deemaa jira. Waraanni biyya Ukraine qophii kalee gaggeessan tana isaanii fi humnoonni neetoodhaa akkasuma san European Unioniin kuni amata dheeraa itti qophooyineeti diroon Raashaa keessaniine akkasitti kaampii xayyaaraa takkaa'u eerfoorsii Raashaadhaa dha'uudhaaf tattaafannee akkasitti hojii tana gaggeessinee yaada jiru miidiyaadhaaf gabaasanii jiran. Haleellaa jabduun guyyaa kaleedhaa gaggeeffamte tuni yeroo warreen Raashaatii fi akkasumas warri Ukraine gatta'anii marii godhuudhaaf haalata gartee siisfaayirii takkaa immoo lola kana itti dhaaban kan pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump dhiibbaa gama duubaatii godhaa jiru kana itti gaggeessuuf deeman irratti taate yaanii odeessaa jiran. Kanumatti aansuudhaan pirezidantiin Ameerikaa ta'u amantiinsaa ni laaqamti moo akkamii Raashaan kanarratti gartee akkamitti isa daawwachuu teessii yaada jiru miidiyaaleen itti aananii dubbachaa jiran. Walgahii Yuukireenii fi Raashaa jidduutti kan yeroo ammaan tana Istaanbul Tarkiitti gaggeeffamaa jirtu kanarratti mootummaan biyyoonni lachuutu karaa tokko irratti waliin galle. Yeroo ammaan tana wanni isaan irra walii galan warreen hidhaman jechuu hidhamtoota kan takkaa immoo booji'amoota walii dabarsuu qofa irratti walii galanii jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Walgahiin tuni guyyaa boruutillee hatti fufti yoo taatu ammoo tana dura gartee Raashaan akka haleellaa isii tana akkamitti itti deebi'u teessii takkaa immoo akkamitti deebii deebisuu fi teessii yaanni jiru miidiyaalee adda addaa irra olii gad deemaa jiran. Haleellaa hamtuu Raashaa irratti kana biyyoottan Yuurooppiidhaa akka malee sodaachaa jiranii jaanii odeessaa jiran. Yeroo ammaan tana Raashaan biyyoottan gartee Yuukireen gargaaranii nu dhawaniis akka xilaataan laallee dhawani jettee dubbachuun siidhaa ni yaadatama. Garuu yeroo ammaan tana biyyoottan gurguddoon biyya Yuurooppii keessa jiran akka malee sodaarra jiraachuu isaanii miidiyaaleen ni gabaasan. Sodaa lolaa tanaa jiru wal qabattee guyyaarraan tanaa UK'n takkaa'u Great Britainiin akka gartee waraana siinaa jabeessuudhaaf takkaa'u immoo karaa lolaa achi garagaluudhaaf waraannan isiidhaa qopheessuu qabdu Prime Ministertichi miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Kana qofallee odoon taane meeshaalee adda addaa ta'an waraanaa bitachuu qabna akkasuma sanis humna teenyallee diriirsinee karaa lolaatti achi garagaluu qabnaa jedhee miidiyaadhaaf yeroo dubbatu waan addaati jedhanii namni hedduun irraa mari'achaa jiran. Gara biraatiin filannoo Poolaandii keessa gaggeeffameen konservatiiv riipireezentaatiiv kan ta'e nama gartee akkuma yaada Donald Trump wajjin kan wal fakkaataa qabu filachuu isaanii miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Kunis Poolaandiif yeroo duraa yoo ta'u amma dura amata 20 dura gartee nama konservatiiviidhaa akka gartee ammaan tana filamee kana filatanii jiran jedhanii odeessaa jiran. Yeroo ammaan tana yeroo Poolaandii karaa bahaatii fi karaa dhihaatiin irra wallolaa jiran yoo taatu akka gartee oduuleen adda addaa himaa jirtutti meeshaalee waraanaa gurguddoon biyya Westiidhaa already Poolaandii keessatti gartee akka malee guuranii jiranii. Inumaatu Poolaandii tana karaa lolaatiif qopheessaa jiranii jedhanii odeessaa jiran. Yeroo ammaan tana namni gartee akka konservatiivaa kun yoo filatamu taatu yaanni isaa yaada gartee lolaa kanaa wajjin addanii tahaa jedhanii immoo miidiyaaleen itti aansanii dubbachaa jiran. Oduu karaa Horn of Afrikaatirraa
Guyyaa irraan tanaa Itoophiyaan ergamtoota siidhaa karaa Suudaan erguudhaan akkasuma sanitti pirezidantii Suudaan kan amma lola mooyaa jiru kanaan siqinaa jirraa jettee yaada siidhaa karaa Ridwaanii fi akkasuma san Geetaachoo Raddaatiin dabarsitee jirti. Akkuma yaadatanitti yeroo amma dura Itoophiyaan warra gartee hameetiidhaa warra gargaaraa turan yoo tahan ammaan tan ammoo warri gartee burhaaniidhaan waan lafa tana mooyaa jiraniif jecha yeroo odoo isaan duraan hin dhumanne gama burhaan gartee gargaarsa isaanii dhiheessuu miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Keessaafuu akka addis istaandardiyootti yeroo ammaan tana ogguu gartee Itoophiyaan karaa burhaanii dhiyaattu kana waan waliigaltee warra gartee RSF wajjin qabdu san hunda diiguusiidha kana keessatti dubbachaa jiran. Dhumarratti ammallee Itoophiyaarraa guyyaa irraan tanaa koortiin federaalaa Itoophiyaadhaa himannaa Taayyee Dandaadhaan nama gartee duraan mootummaadhaaf hojjechaa ture akka ministeer deetaatti akkasuma sanitti ammaas nama gartee goota biltsiginnaadhaa tahee beekamaa haa ture yeroo lamadaatiif qabanii karaa mana hidhaadhaa deebisuusaa oduuleen gabaasaa jirti. Kana kan ta'es eega koortiin federaalaa himannaasaa kan duraan lawar koortiin akka gartee inni nagayaan deemu jettee ajaja dabarsite booda keessaafuu himannaan isarra dhiyaatte san konstituushinii Itoophiyaatiin ni gargaaramaa jettee ibsite booda federaal koortiin guyyaa irraan tanaa himannaa san garagalchuudhaan Taayyee Dandaadhaa poolisaan karaa mana hidhaadhaa kochiisanii jiranii oduun jettu BBC'n gabaasaa jira. Akkasuma sanitti addis istaandardilleen akka jirutti inumaatu gartee wanni ammaan tana Taayyee irratti ta'e kuni waanuma addaati jedhanii karaa gartee Supreme Courtiitii fi inumaatu federaal koortiin Itoophiyaadhaa himannaa wal dhabaa dabarsuudhaaf ajaja addaatu tahee jira jedhanii dubbachaa jiran. Oduun teenya irraa tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan jiraadhaa.